Pireezidaanti Joo Baayidanii fi Doonaald Tiraamp kaadhimantoota paartii isaanii ta'uun isaanii mirkanaa'us sagalee kennitoonni magaalaa Niiwuork qibxata kaleessaa yemmuu sagalee dursaa kennuudhaaf bahanii xiyyeeffannaan isaanii inni guddaan waa'ee yakkaawwan biyyattii keessatti raawwachaa jiran ture. Jiraattu magaalaa Niiwuork kan taatee fi fuulli ishee kaameeraa irratti akka hin mul'anne kan barbaadde namni Goldaaleen jedhamtu akkas jedha. I just have a sense that there's just an energy and humnaaf sochiin kanaan dura hin turre gar lamaaniinuu akka jiru natti dhaga'ama. Warreen yakka raawwachuuf jedhaniif warreen sodaa yakki nurratti raawwatama jedhan irraa jechuudha. Sagalee kennituun Amy Peletirii dhimmi waa'ee yakkaa akka isheen bakka deemtutti of eeggannoo taasiftu gochuu isaa dubbatti. I feel very safe riding the subways. I know crime is up. Baabura lafa jalaa fayyadamuun akka nageenyitti dhaga'amu nan taasisa. Sochiin yakkaa akka ol ka'aa deemaa jiru beeka. Oduu irratti nan arga. Dhuunfaa kootiin waantan argin jiru jiraachuu isaa garuu nan beeka. Haalawwan sodaan irratti uumuu danda'an tokko tokkorraa of eeguudhaan akka nageenyiif itti gaafatamummaan natti dhaga'amuttin yaada. Adeemsa filannoo kana keessatti Doonaald Tiraamp akka nama seeraa fi qajeelfama kabachiisuudhaaf deemutti of lakkaa'uudhaan duula taasisaa jiru. Waa'ee poolisoota naannoowwanii jabeessuu irrattis akka cimanii hojjetanuu dhaadatanii jiran. Torban darbee yemmuu qondaalli poolisii tokko balaa konkolaataatiin ajjeefamu Tiraamp Niiwuorkiin turani. We have to stop it. We have to get back to law and order. We have to do. Dhaabsisuu qabna. Gara seeraa fi qajeelfamaatti deebi'uu qabna. Waan adda ta'e biraa hojjechuu nu barbaachisa. Inni amma jiru hin hojjenne. Kun waan yeroo hundaa ta'aa jirudha. Waa'ee yakka biyyattii keessa jiruu ilaalchitee sagaleen qo'annoo Harvard ji'a darbe keessa taasise akka agarsiisutti namoonni sagalee kennanu dhimmoottan irratti xiyyeeffatan keessaa waa'een gocha yakkaa fi waa'een qoricha sammuu namaa adoochuu waan ijoo ta'edha. Wanneen biyyattiidhaa fi barbaachisaa ta'an kan akka dhimma fayyaa, shororkeessummaadhaa fi dhimma jijjiirama qilleensaatii oli ta'uudhaan. Gabaasni biiroo qorannoo biyyaalessaa yookaan FBI waggaa darbee baase sochiin yakkaa biyyattii keessa jiru gadi bu'aa jiraachuu isaa ibsus waa'een yakkaa ijoo duula filannoo baranaa ta'e itti fufee jira. Gareen Baayiden gabaasa FBI kana akka bu'ii bulchiinsa isaatti fudhachuudhaan duula isaanii yakka gareen Doonaald Tiraamp amajjii 6 bara 2021 teessoo mootummaa biyyattii yookaan koongireesii irratti raawwatan irratti luucceeffatanii jiru. Tiraampii fi deeggartoota isaanii yakkamtoota taasisuudhaan. Duulli filannoo Baayiden miseensota poolisootaa warreen yemmuu koongireesii irratti haleellaan raawwatame achi turanii kan of keessaa qabudha. Sarjanti Akuliinoo Guuneel poolisoota Kaapitaal Hiiliin yookaan teessoo koongireesii eegaa turan keessaa isa tokko. Tiraamp deebi'ee yoo filatame dimokiraasiin keenyii fi heerri keenya maal ta'a jettanii yaaduu hin qabdani. Nutti agarsiiseera. Yoo Rippaabilikaanota Tiraamp irratti hirkachuu baanne heera biyya keenyaa ittisuuf hiyyaannu taane wanti amajjii 6 raawwatame shaakallii fakkaata. Jarri faallaa olaantummaa seeraa dhaabbatanii jiru. Akka gareen Baayiden jedhutti yakki Doonaald Tiraamp himannaa sochii waliin dha'uutiin kan guutamedha. Kanaafis Tiraamp himannaan hedduun irratti dhiyaate mana murtiitti ilaalamaa akka jiru irra deddeebi'anii ibsaa jiru. Doonaald Tiraamp gama isaaniitiin himannaan isaan irratti dhiyaate qaamolee seera akka meeshaa filannootti fayyadamuudhaan sochii filannoo keessa harka galfataniidhaan jechaa jiru. Kanas ta'ee sana duulli filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi wal himannaa irratti hundaa'uudhaan itti fufee jira.